قافل إنت أنتو أكيدتو انت التدا لا تكيوني في بكا أجنبي جرتو تفولها وقلتي صلاة أكمي وما تكلم كف بكا أجنبي جرتو تفولها وقلتشم برباچي سا يوانا مبرنجرا أنني بنتمو قافل إنت أنتو أكيدتو نمني tokko gartee bakka dalagaadhaa nama hijaabatu barbaadan ana je'eetiin waan inni yaa qabuuf itti seenee if duraafillee akka waan obboleettiin tun duraan hijaaba hin fardeessineeti. Hijaaba kanaan qalbii yaadachuu ture jaalachuun ture yoon seeneetiin hijaaban seenee achumarraatti fufee akka walii hijaaban dhiifne jechuudhaanin dalagaa seenee murtiin maaltu narra jira. Ta duraati yaa gabritti rabbi durumaanuu yoo ka hijaaba dhiiftu taate wallaalaan ta dabartis rabbiin si haa araaramu. Eega rabbiin bakkuma hijaaba feetu si hire rabbiin toobaallee sirraa qeebalee asumarraa itti fufi hijaaba kee hin dhiisin namni hijaabatti si ajaje rabbii tokkicha. Gaafin itti antu akkiju akka jettu obbolii takka fakkaatti qaadhimaan gurbaa tokko wal jaalanne na ceeqee na rakkee aadiinaa seeninaan jee saniin duuba yoo warri keenya hayyame humaa abadan yoon duuti dhaqa fuute malee sumaan heerumaan jeen garuu warra keenya gaafadhe warri keenya na hayyamne akkasittiin firraatti hime maaltu narra jira. Durumaanuu dogongorri keetii fi gurbaa saniitis wannummaa wal kakachiiftaniif maaltu jira. Oromoon dhiiran qabdu dhalaan qabdu. Maalumaa irbuu isin naqeen jee kun dalagaa shayxaanaati bar. Si maleen heerumu si maleen fuudhu. Haya amman tana walii aadii seentan kakattan. Isiinis gurbaa kanarraa badii dhageesse. Inninis badii isiirraa dhagee. Jarri kun if duuba deebi'uun deebi'u. Waan if dura jiru waan isin booda saaxil isin dhaabee ganaa dirree isin baasu yaalii godhuu dhiiftanii inshaa Allah jettee wal gaafattanii inshaa Allah maan xumurre walumaa galattu eega duraanuu yoo warri keenya hayyame siin heeruma jetteen huma takka illee sirratti jiru yoo kakattee immoo aadii kajettuun taate nam kudhan nyaachisuu sirra jira takkaa guyyaa sadii summanu. Gaafin itti aantu akka jettu intalti takka gurbaa tokko wal jaalatanii ni haa wal godhatan garuu walitti hin dabalamne na hiikin jeeni na jalaa use guyyaa muraasa booda ani ati jaartii naa tayuu kee hin fedhu naan jee sii kenaan hin jenne jechu kun akkam jaa. Ta duraati kunoo dogongorrii warri gartee fagoo irratti ni haa wal godhatu akkana. Fagoo ta'anii ni haa wal godhatan takkaa biyya jira takkaa isiidhaatu ala jira takkaa biyya jiraatan. Oowwa sanitti namni odoo ni haa wal godhatee walit dhihaate halkanuma san walit dabalame jiruun isaanii ijaaramte. Amma walii guyyaa eegaa ni haa wal godhatanirra. Namuu wal qeeqa isiinis maaliif nan dubbifne. تليفون الأويتين تليفون نخي مشغول مالي وجهها سويت أسمان سنت ولا شاشة كده إني نسأكسم نمنخر ركو خيس جرا شاهين أنكباني كاردي الرأمي رصيد أنكبني خنيادا تنوان تيب جتشا درمانو ركني قدام كيسن بكا تيسني نخاول قدتني أتمان أماس نهيخ جتشونكي odoo waa takka hin jiraanne hukumi shari'aatti dhorka. Maaliif intalti takka na hiik jechuun kan rakkina sababaan qabne jechuun dhorka hukumi shari'aatti. Garuu inni eegaa ani gartee ati na jaartii tahuu hin barbaadu siin ji'u taate kuni halaalamu niyyaa isaati. Yoo waan kanatti ani gartee akka amma abbaan ilmoodhaan an ilma naa ta'uu hin fedhu jalaal. Ni fedha ilmoo ta'uu maalirraa jee badiitti harkirraa jee laal waan rabbiin hin jaalintanii an hin feene hojjette an ilma naa ta'uu hin barbaadu wanni isa jechisiisu
jechuun abbummaan irraa isa naqu wanni isa jechisiisu maali badii irraa dhagee takkaa arge jechuu tanaafu kana gartee bilcheeffachuun kee karaa jaarsa keetii deebuu qabda takkaa warra keessaniin akkas naan jee yoo dhugaadhaan gurbaan kun niyyatee kasihii kanaan ji'u taate narraa keessa baraa jiini gaafadhu takkaa karaa namaatiin nama jala godhiif irraa dubbii bilcheeffadhu maaliif kun niyyaa isaan laalama inni yoo niyyaan dhuguma saniin hiikkaa katti niyyaatu taate hiikka lolaaf jechuunis ni malti kana namni murteessu isa qofa gaafin itti aantu akka jettu hijaabni sun nama waajibi hijaabni waajiba gaafin itti aantu akka jettu namni tokko sagaraa keessa yoo wudu'ate maal qaba humaan qabu bismillah ol fudhateen jiin sirritti haa jiru gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi zakaa masjidaaf kenne akkami zakaa rabbiin ka dubbate suuratu tawbaa keessatti innama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin bakka jirutti nama 8 kana keessa masjidaa fi madrasaan hin jiru haqni zakaadha jaruma rabbiin dubbate kanaaf namni tokko maallaqa tokko masjidaaf niyyate akkuma san ammallee khazakaataa tokko namaaf niyyatee yoo deemee wanni inni ergi kuni karaa maallaqa kaawuntii masjidatti yoo qabu ta'e narra dogongoraan wanni kun narraa bu'e moo hin buune ta duraati maallaqni tokko masjida tokkoof ergitee masjida biraatiif illee yoo kadhaqu ta'e rakkinni hin jiru kan ammoo zakaataa yoo kaniif maallaqni zakaa ka masjida dabru taate ulamaa'iin gariin gartee warri afriiqiyaa jiru biitii teenya mangistiin nun gargaartu zakaadhaaf gartee nuti ni jiraa ni jedhan daliila isaanii waan irra arkatanii nagarre garuu daliilli gartee maman qabne kan rabbiin dubbate innama sadaqaatu bakka rabbiin juutti إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب آية بك سلالة نمس الدين دبته خنا خيسة رب مسجد دبت تنافجتش مالينك كست قرتي زكاة إرقتي يو خنا مسجد خاخوتو تاتي وانسان خرا المنامات دي بسوء قبض بدل سني خنيتي سني سن مسجد في نيتي ديفتي خزكا داسن namaaf kennuudha qabda yoo ammoo yaada gartee warra afriiqiyaa yuusantu naa ta'e jettees suma laalti gaafin itti aantu akka jettu intalti takka taganda namaa hojjettu isii fuula gartee banattee dalagaadhaaf mana keessa deemtu namni fuula irratti afaan dhufee fuula arkan bakka tana keessatti anna arkaan iyyaan qabu maaltu narra jira deebisaan yoo hulaa gartee mooraarra ala bahuudhaaf adeemtu taate banamtee hanga ala gabbaatutti hulaa karraa irratti banattee yoo jiraatte keessaa qabda yoo ammoo sumaa hulaa gahuudhaaf mitirri tokko sii hafe alaa namni sitti ol seenee fuula si arge huma kuni qasdii teetii miti kuni khataadha waan rabbi waan khataa rabbana inna آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لما سورة البقرة خجت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا ربي قوني خطأ دافده ربي وان خطأ دانا متن كتب قافل إتأنتو أكجتو namni tokko gartee dala mana keessatti yoo hajjabachuu dhiise waani gartee dalagaan fuula cufachuu namaan taane jecha maaltu jira deebisaan dhaamsi gartee shamarraniif dhaamu warri mana namaa dalagaa mana namaa hojjettan intalti dhalaa ni beekti karaa dhiirti jirtuu fi tan jirrees ni beekti
yoo haatee fuula banattee laaqanaan geessa shaahin geessa wahin geessa jettee majlisa dhiiraa kabanattu taate keeysaa qabda kunis irratti haraam ammoo namni ala waadaa keessa jiru fuula cufatee dalaguun rakkina hoggaa dachi haxoytus karaa gartee dhiirtitti mul'atutti yeroo deemtu cufadhu karaa ammoo hujiin teessi laaltu sagaraas haa ta'u hammaamaa haa ta'u karaa dalaydu kana karaan kun karaa dhalaati jechuu waan si dhagayamuun uma takkalee rakkoon hin jiru siimmoo fakkeenyaaf hammaamarraa ba'u yookiin matbakarraa ba'u odoo dalaga jirtu dhiirti garii hayaan qabdu adaban qabdu warra kanuma dhufee akka wayin fudhatan laajaa je'ee karaa dhalaa kan achi deemu jira kanilleen qufaane laal yaa joolli yaa banaati waan akkanaallee kan dubbanne shayxaana hedduu jira warri akkasii mana kana keessa warra akkanaa jiraa jechuu yoo hatti amantu taate hoggaa sagaraarraa hulaarra geesses cufadhu hoggaa ammoo mana keessa jirtu banadhu hoggaa alawaadarraa karaa saalaa kan achi deemtus cufadhu namoota akkanaatiitu mana kana keessa jiraa yoo hatti amantu taate amma sanii achitti mana isaanii ni haxooyta alawaada ni haxooyta saalaa ni haxooyta kana keessatti yeroo gartee dhiirti hin jirre firraa bantee hojjechuudhaaf uummata kalleen sirritti hin jiru rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiisuu diin irratti isin haa jabeessu walumaa galattu warra waan dhagaheetti fayyadatee namallee fayyadu rabbiin walumaa nu haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullah